Meeshaan kee baay'ee xiqqoodha. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma hedduun keessan beektan chaanaliin kun chaanalii haaraadha. Yeroo baatii tokko hin guunne keessattis maatiiwwan 14,000 ol horannee jirra. Maarree kun hunduu kan ta'e deeggarsa keessaniin waan na ta'eef subscribe, laayikii fi sheer gochuun yaadota jajjabinaa komentii jalatti naaf qooduun na deeggaraa kan turtan hunda keessaniitiif ulfaadhaa galatoomaa jechaa akkanumallee ammallee jajjabinni keessan itti fufuu viidiyoo kana dhaggeeffachuu akkuma eegaltaniin laayik godhaa jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Meeshaan kee baay'ee xiqqoodha. Haadha manaa fi abbaa manaa jaalalaa fi kabajaan mana tokko keessaa waliin jiraatanitu ture. Haati manaaf abbaa manaa kuni gaa'ilaan reefu waggaa 3 guutu. Keessumaayyuu akka beeknu bara kana isa dhiiraa hojjetaa ta'e yookiin immoo galii xiqqoo qabu maaliif haga yoonaan fuutuu jedhame yeroo gaafatamu deebiin nama hedduu maal haa baasuuf haadharraa kaachisuu ofiiyyuu galiin ani argadhu gaa'ela dhaabbachuu miti mataa koofuu nan geenye gaa'ela keessa wantoonni barbaachisan hedduun jiru daa'ima gaafa godhatte immoo maraachuu geessaa jedhee otoo gaa'elatti hin seeniin waa'ee gaa'elaa odeessaa. Karaa gaa'elaa garuu nama isaan barbaadan umrii waggaa 15-16 yoo argatan dubartoonni gaa'elatti seenuuf dhiirota caalaa qophaa'oodha. Maarree abbaan manaan kun fedhii daa'ima godhachuu haadha manaa gaa'elatti erga seenanii haga waggaa 3tti gonkumaa hin eegneefi haati manaan bara kana daa'ima godhanna jettee yeroo gaafattu abbaan manaan lakki bara dhufu bara sattaanu otoo jedhanii waggaa 3 fixanii. Maaliif akka ta'e dhiirota hedduu biratti beekamuu immoo baatus dhiirri hedduun haadha manaa fuudhee haati manaasaa gadi baatee hojii gara biraa akka hojjettu hin barbaadu. Manuma keessa hojii mana keessaa dalaguun isa akka gargaartu fedha. Abbaan manaan kunis haga waggaa 3tti fedhii fi kaayyoonsaa kanuma ture. Haati manaansaa dhiqattee, dibattee, bareeddee, gadi baatee akka isheen hojjettu gonkumaa hin barbaadu. Kun immoo miidhaa gara biraa galii dabalataan haati manaan hojjettee manaaf fiduu dandeessu ni dhorka. Lamaanuu manuma tokkoof kan hojjetan yoo ta'e haati manaas abbaa manaas yoo hojjetan waliin guddachuu danda'u ture. Turtii waggaa 3 booddee garuu haati manaan kutannoodhaan sababni nuti kanaan booddee daa'ima hin godhanneetiif maalii jettee gaafatti. Yeroo kana abbaan manaan nutuu rakkannee akkatti jiraachaa jirru ni argitaa baankiidhaan mana kana binneerraa gatii baankii ofirraa kanfallamoo daayipparii fi nyaata daa'imaaf of dhiphisaan oolaa akkattiin jiraachaa jiru anatu beekaa jedhee isheef deebise. Yeroo kana isheenis baankiin kanfalamee xumuramuuf waggaa 8 fixaa ani immoo haga waggaa 8tti taa'een daa'ima malee gaa'ela kana keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf anaafis hojii naaf barbaadiitii nan hojjedha daa'imas har'aa kaasnee ni godhanna bifa kanaan galii nati argattu kaffaltii baankii fi wanta mana keessaa kana dura danda'aa ture nu danda'a kana ni argadhu immoo ammaa kaasee daa'ima kiyyaaf walittiin qabaa jettee irratti walii galu. Kanaanis abbaan manaan haadha manaadhaaf hojii barbaade hojii salphaatti argamu kaasharii keessummeessituu hoteela keessaa argee fi dalaguu eegalte. Haati manaan ammuman ulfaa'a jettee karoorfatte mitire ulfa garuu gadameessa keessa kan kaa'u rabbi duwwaadha. Qoricha ulfi akka hin uumamneef waggaa 1 tursu si'a 3 waggaa 3 fudhatteetti. Qoricha sanas of keessaa baastee daa'ima godhachuutiif of qopheessite. Haa ta'uutii garuu haga waggaa 1tti daa'imni gadameessa ishee keessatti uumamuu hin dandeenye. Jalqaba haati manaaf abbaa manaa walii galaniiti daa'ima kana
akka hin uumamne qorichaan dhorkani mitiire gaafa isaan barbaadan yeroo isaan barbaadanitti immoo daa'imni kun uumamuu didee amma immoo dabareen kan abbaa manaa ta'ee haati manaan kiyya naaf hin deessu taanaan sababan ittiin waliin jiraadhu hin qabu jedhee ishee qoruu jalqabe. Maali duroo situ hin barbaadu daa'ima kaffaltii ofirraan fixaa jedha mitiire jettee yeroo deebistuu fi inni immoo dabareesaa ati haadha manaa kiyyadha mitiire tooftaa haaraa fidde kanaaf dahuu qabdaa kanaan booddee waggaa tokko ol sin eeguu yoo daa'ima godhatteen alas kaffaltii manaa yookiin immoo manni kun gurguramee adda qooddachuu hin dandeenyu meeshaan ati qabattee dhuftes xiqqoo waan na ta'eef isuma qofa qabattee baataa jedhee deebiseefi yeroo kana haati manaan raafamuu gaa'ela isheetti baay'ee gaddite. Balleessaa cubbuu kana dura raawwatteef yaa rabbii fedhii kiyyaatiin daa'imni akka hin uumamne of hin dhorkee maaloo ifa makeenaaf baay'isii gadameessi kiyya daa'ima akkanaaf qabatuuf naaf banii jettee boossee lafarra gangalattee gaafatte. Rabbiif wanti dadhabamu hin jiru mitiire turtii waggaa tokko booddee jechuun otoo gaa'elli ishee hin diigamiin rabbi ishee dhaqqabe. Daa'imni gadameessa ishee keessatti uumame. Fedhii daa'ima godhachuu guddaa waan qabduuf haati manaa kun baay'ee gammaddee rabbi diigamuu gaa'ela isheerraa akka ishee qabe hubatte. Yeroo hedduu qorichi ulfa dhorkuuf fudhatamu kamiyyuu daa'ima otoo hin godhatiin taanaan egeree daa'ima godhachuu gadameessa dubartii irratti dhiibbaa guddaa qaba. Gaa'elli hedduunis sababa kanaan ni diigama. Doktoroonni mana yaalaas kan gorsan yoo danda'ame daa'ima jalqabaa godhatamee qorichi suni otoo fayyadamee yaada jedhu qabu. Haa ta'uutii garuu akka amantii garaagaraatti ilaalcha garaagaraatu jira. Maarree daa'imni gadameessa ishee keessatti uumamee baatii 4 yeroo guutuu mana yaalaa deemanii haati manaan ilaalamte. Battalumas doktarri ishee ilaale oduu gammachuu daa'imni ishee lakkuu dhiira tokkoo fi dubartii tokko gadameessi ishee akka qabate yerootti himu haati manaan baay'ee gammadde. Boo'icha namaa dafee kan dhaga'uuf waaqaaf galata dhiyeessite. Yaa rabbi uumaa siif wanti dadhabamu hin jiru jette. Haa ta'uutii garuu haati manaan bifa kanaan haa gammaddu malee abbaan manaan faallaa ta'e. Battaluma sana doktar nuti kan barbaannu daa'ima tokkodha sanuu isa dhiiraa ishee dubaraa akka hin dhalanneef taasisuu ni dandeessaa jedhee gaafataani. Yeroo kanatti doktarri haadha manaasaa ilaale baay'ee gadduun yaa obboleessa koo maaliif akkas jettaa baatiiwwan darbanatti dhuftee haati manaan koo daa'ima godhachuu diddee jettee sababii isaa nu rakkisaan turreeyi amma rabbi daa'ima 2 siif kenninaan maaliif jijjiiramtaa jedhee deebiseefi yeroo kanatti abbaan manaan ani daa'ima tokkoon barbaade malee 2 miti kanan ittiin daa'ima 2 guddisu baajata isaa hin qabu jedhee deebiseefi haatii fi abbooliin keenya kaleessa yeroo nu dhalan yookiin immoo dhalchan baajata qabaatanii miti guddachuun ijoollee isaanii harka rabbiin malee harka isaaniin akka hin taane sirriitti ni beeku. Haa ta'uutii garuu dhaloonni bara karaa otoo gaa'elatti hin seeniin gaa'ela keessatti daa'ima uumamuuf jedhee waan ittiin guddisuuf jedhee of dhiphisaa. Ijoolleen kennaa waaqayyoodha. Waaqayyo akka uumetti ijoollee isaa isumatu guddifata eebba jedhu dhaloota dagatedha. Maarreegaa otuma walitti bu'anii haati manaaf abbaa manaa kuni gara manaatti deebi'anii ulfi guddachaa jabaachaa dhufe. Lakkuu yeroo ta'u immoo ulfa sakaanirraatii guddachuudhaan baay'ee addadha mitiire. Karaa biraan immoo haati daa'imaa baay'ee beelofti amma nyaanni ishee barbaachisa kunuunsa addaa feeti mitiire. Abbaan manaan kuni garuu kana hunda hin gooneefi akka isheen nyaata hin nyaanne dhorkaa. Ulfa sana keessaa tokko akka bahuuf hojii mana keessaa dur ishee gargaarullee itti dhiisee ishiidhaan hojjedhu jedhaanii. Otuma dadhabduu otuma gugguuftuu hamma dandeesse hojjetti. Kanafe gaafa dhiistu innis dhufee gaafa argu ni darbata ni kabala rakkoowwan gurguddaa hedduu ishee irratti geessisa. Kanaan otoo jettuu baatii 7 guute. Baatii 7 yeroo guutu haati manaan hojiillee hojjechuu waan dadhabdeef hojii dhaabdee mana taa'uu eegalti. Yeroo kanatti abbaan manaan argee maal jennee walii galleeti har'a hojii dhiistee mana teessaa jedhee gaafateeni. Yeroo kanatti haati manaan ni argita garaan koo baay'ee guddateera garaa kana baadheen keessummeessuun baay'ee natti ulfaate achii dadhabee dhufeen mana keessas anumatu hojjechaa jira hojiis
homaa tokkoyyuu ati nan gargaartuuf jettee deebisteefi. Yeroo kanannis garaa keeti guddate qo'e amma falansiif mala jedhee boorcii yookiin immoo garaa guddaa xiqqeessuudhaaf uffannaa garaa qofa irratti godhatamu moodeelonni artistoonni garaan isaanii akkas hin baaneef heddumminaan fayyadaman mana yaalaatii deemee mataa kiyyaaf hin barbaada jedhee bitee dirqamaan haati manaansaa akka godhattu taasise. Yoo xiqqaate uffannaan sun bifa foon walitti qabu waan qabuuf boorcii yookiin immoo garaa as ba'e parsantii 25 yookiin immoo 1/4 hir'isaa. Maarree gaalaalaa dubartii garaan ishee guddate 1/4 foon ishee gara qaama keessaatti deebi'ee sunturooftee sababa hammeenya abbaa manaa isheef godhattee har'a miilli ishee otoo ta'uu bor mataa dhukkubbii namaa toorra gahuu harganuu dadhabaa qaamni ishee hundi dhukkubsataa ta'aa hojii kanatti deebite. Haati manaan dhiphina kana keessaan garaatti daa'ima lakkuu baattee hojii keessummeessuu ergaa ajajamaniif saffisaan asiif achi deemamu hojjechaa oolti. Abbaan manaan immoo karaa biraatiin dubartoota gara biraa waliin bakkeetti akka garaasaa ta'a. Guyyaa tokko hojii ooltee dadhabdee deebitee maal ta'a pilaastika kana ofirraan baasee baay'een okkaamsaa jira jettee yeroo gaafattu gaa'elli keenya akka itti fufuu yoo barbaadde daa'ima kana of keessaa baasii ani akka isaan dhalatan hin barbaadu jedhee deebiseefi haadha damitiiree guyyaa tokko qalbii isaa jijjiira gaafa daa'imni kun dhalatan isatu ana caalaa ijoollee isaa jaallata jettee abdiidhaan dhukkubsachaa hojii ishee hojjechaa fuftee. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko hiriyyaan haadha manaa kana waliin hojii keessummeessituu waliin hojjettu tokko maaliif hojii kanan dhaabduu jettee gaafattiini. Akka baay'ee dadhabdu fuuluma isheerraa barte jechuudha. Yeroo kana dubartiin haati manaan kun haala jireenya ishee haala ittiin daa'ima kana baachaa jirtu kan abbaa manaa ishee yoo daa'ima lakkuu kana deesse akka ishee dhiisufaa akka daa'imni kun gadameessa ishee keessatti akka du'u barbaadu tokko lamaan itti himte. Dubartiin kunis baay'ee gadditee fi har'aa kaaseen ani qofaa kiyya waan hin jiraadhuuf hojii mana keessaa sin gargaaraa jettee dubartii ulfa kana jajjabeessite. Yeroo kanas wal qabatanii gara mana ishee deemanii. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan hiriyyaan ishee kun otoo hojii gargaartuu argee namni gara biraa mana kana keessa akka inni jiraatu hin barbaadu hojii hojjetteef immoo kaffaltiis namni siif kanfalu hin jiru jedhee haati manaanis dubartiin kunis akka dhaga'ani godhee dubbata. Dubartiin kunis ani kaffaltii tokkoyyuu sirraan barbaadu kan inni dhufe haadha manaa kee gargaaruu fi haadha manaa kee gargaaru jechuun immoo siinis gargaaruudha jettee deebistii fi kanaan uffata miiccitee mana sirreessitee nyaata hojjettee gahee haati manaan mana sana keessatti hojjette hunda dubartiin kun gargaartee hojjette. Haati manaanis baay'eetti gammadde. Hanga tokko jireenyi ishees ni salphatee fi haa ta'uutii garuu dubartiin kun karaa gara biraa abbaa manaas akkuma haadha manaasaatti gargaaruu eegalte. Ija haadha manaa jalaa dhokattee uffata gabaabaa uffatti qaama isheetti argisiisti ija isheedhaan waraanti fi kanneen kana fakkaatanii. Dubartiin kun abbaa manaa ishee kana bakka biraatti beekti. Haa ta'uutii garuu hiriyaa isheetti yookiin immoo haadha manaatti hin himne. Kanaan abbaan manaa ishees dubartii kana waliin akka garaasaa ta'uu eegale. Hanga lamaan isaanii siree irratti argitutti haati manaan hiriyyaan ishee kun na gargaarumaaf mana kana galtee jettee yaaddi. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko lamaan isaanii siree irratti argite. Akkuma argiteenis nahuun edaa ati kanatti na gargaartu kanaayii jettee yeroo gaafattu maal ta'aree eegan gargaaruun koon oollee siinis isaanis gargaaree kunoo erga nani dhufee nageenyi gidduu keessanitti uumame miti jettee hiriyyaan ishee deebisteefi abbaan manaan haadha manaa isaatiin har'aa booddee sin barbaadu ijoollee kee qabadhuutii narraa ba'i nama naaf ta'u nama naaf mijatu argadheeraa jedhaanii. Haa ta'uutii garuu battaluma jecha kana dhageesse haati manaan nahuun ciniinsuun ishees itti dhufe. Maaloo ciniinsuun kiyya dhufeeraa jettee abbaa manaas hiriyyaa ishees kadhattus haa ta'uutii garuu akka nuti siif gaddinuuf jettee tooftaa kana akka uumte sirratti barreerraa mee ciniinsuun yoo dhufe mataan daa'imaa meerre bishaan bubbee yoom dhangala'e qaamni kee hagam bane jedhanii lama ta'aniitti qoosanii. Haati manaanis otoo iyyituu tirattee gara ambulaansiitti bilbilatte. Daqiiqaa yartuudhaaf qaqqabanii ijoollee lama dubartiif dhiira. Haati manaan kun nagaan deesse. Bakka deessu haga daa'imni jamaatutti torbee tokko turte. Hiriyyaan ishees abbaan manaan ishees takkaafuu dhufanii ni ilaalle. Baga deesses hin jenneeni. Nyaatas gonkumaa hin qopheessineefi. Haa ta'uutii garuu hiriyyoonni haadha manaa gara biroon hojii keessummeessitu
ibsituutiin hoteela keessa waliin hojjetan yeroo yerootiin dhufanii ishee gaafachaa turanii. Hiriyyaan ishee illee itti jijjiiramuun abbaa manaa ishee jalaa fudhachuu isheetti baay'ee gaddanii. Bifa kanaan abbaan manaan gaafa isheen manatti deebitu bakka barbaadde deemtee jiraachuu dandeessa jedhee meeshaa xiqqoo isheen qabdu hidhee darbateefi haati manaas lafa galtu dhabde. Boossee daa'ima lama qabattee daandiirra naannoo daqiiqaa 30 akkuma turteen hiriyyaan ishee keessummeessituu gara biraan warreen hospitaalatti dhufanii gaafatanii keessaa tokko kottu homaa rakkoon qabu mana koo jiraattaa jettee fudhattee galti. Mucayyoo kana waliin jiraachuu eegaltee baatii ja'a abbaa manaa isheerraa immoo seera qabeessaan seera fuulduratti waan qabdu hirattee baatii 2 erga guuttee booda hiriyyaan ishee abbaa manaa ishee jalaa fudhatte suni sarpiraayis gooteeni. Isheenis baatii 2 sana keessatti itti heerumtee seera qabeessaan garuu waliiqtee maallaqa of harkatti qabate walakkaasaa qooddattee fiddee haadha manaa kanaaf kennite. Kanaanis maaliif nagantee jettee haati manaa yeroo gaafattuuni hiriyyaan ishees akkana jetteeni. Yeroo abbaan manaan kee pilaastika sana si uffisee si dalagsiisu baay'een gaddee. Bakka kaanittis dubartoota gara biraa waliin yeroo inni sagaagalu tikkeettii kutaa ciisichaallee ani kuteefiira. Mana keessatti miidhaan isarratti geessisu yeroon beeku dhiira kanaaf tooftaa uumuun qaba jedheen takkaafuu yoo ijoollee kana deesse sin gargaaru si waliin hin jiraadhu waan siin jedheef adda bahiinsa kana xumura isaa siif bareechuun qaba jedheen isaan bifa kanaan qabeenya isaa walakkaa sirraa qooddatellee akka gara kee dhufuuf diraamaa kanan taphadhe hospitaalatti akka si gargaaraniif hiriyoota kootti yeroo yerootiin anatu bilbilaa ture. Akkuma manaatii si ari'attis hiriyyaan koo daftee siif dhaqqabdee gara mana isheetti akka si fudhattu anatu taasise. Darbee immoo maallaqa abbaan manaan keenatti kennuun wanta daa'imaaf barbaachisu wanta siif barbaachisu yeroo yerootiin kan bitaa turan karaa kootii. Balleessaa koo keessaa dhaabbadhee ilaaluun kan natti ulfaate tooftaan ani uumes na jalaa fashaleessuuf kan ture yeroo ciniinsuun si qabe otoo keessi koo na hudhuun abbaa manaa kee gargaareen sitti dubbachaa ture dhiifa manaaf godhii dhiirri akkanaa gaa'ilaaf hin ta'u jedheenii jettee itti himte. Haati daa'ima lakkuu kunis baay'ee ajaa'ibsiifattee dhiifama gootee fi maallaqa isheen qabattee dhufterraa haati manaan walakkaatti qoddee fi hodhu hojii mataa kee jalqabi jettee kenniteefi. Kanaan abbaan manaanis tokko arfaffaa qabeenya isaa qabatee itti dhugaa itti machaa'aa erga ture booda yeroo waggaa muraasaa booda daandii irratti kufee. Haati manaanis qabeenya abbaa manaa isheerraa qooddatteen hojii biizinasii bareedaa banatee ijoollee ishee guddifachaa jireenyatti fuftee. Waaqayyo akka nu guddise maatii keenya gargaaree harka akka nu qabe yoo wallaallee akkas daandii irratti kufnaam. Dhuma keenyatu hin bareeduun dhaamsa xumuraa seenaa kanaati. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaan sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Yaada gaaffii komii anarrattis seenaa kanarrattis qabdan yoo jiraate akkan sirreeffadhuuf akkan sirreessuuf komentii jalatti naaf qoodaa jechaa laayik gochuullee hin dagatinaa jechaa haga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Seenaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.